qarshii 10,000 qarshii 30,000 jechuudha. 30,000 baay'isuu 6 30,000 baay'isuu 8 30,000 baay'isuu 9 jettanii haala isaa baay'ee bareedaa tahee ganda duwwaa 3 Adaamaa magaalaa Adaamaa keessa ergaa jiru. Jalqaba irratti Arabiyaa Majlisii kana Teklisa 30 carqii kafaayii Turkii oriijinaalaani boondidii tokkoffaa taheen isin garsiisee kahe achi booda VIP laaltanii jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkifuun hordoftootaa fi kabajamtoota Umurazaan Oroo jirtu. Akkuma asitti argaa jirtan majlisni kuni boondidii maalidaa tokkoffaa ta'e irraa kan dalagamee fi qarshiin isaallee jiddu galeessa kan ta'e mitiriin harramee kan akka jirtu hundi keessanii yuuni beeytanii akkasuma immoo boondidii isaa isin agarsiisuu barbaada. Namootni tokko jechuudha waa'ee boondidii irratti ifanuu godhi akka duraasan ifanuu godhu dhiiftee jettanii tokkoffaa irratti namootni makaddaa isaa barbaadan jechuudha. Makaddaa jechuun isa kana afaan Arabaatiin immoo tikkaa jettaniini boondidii ta'uu isallee nu garsiisii jedhaa turtanii hordoftootaaf kabajamtoota dukaan irra jedhee isin qo'ee asirratti booda isin agarsiisa. Kunuuti ilaala haala kanaan boondidii maalidaa tokkoffaa ta'een makaddaallee boondidii ajajadha. Diizaayinii adda addaatiin ajajamuu danda'a. Garuu fedhii abbaa irratti hundoofnetiin kan hojjannudha jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu jala isaa kana bana jalqaba irratti VIP kana waan fe'ataa jiraniif isa kana naalaalaa jechuudha. Barbaadu namni majlisa kana ammatti barbaadan dhuftanii fudhachuu dandeettan. Ashokkaayee ajajamee kootaati isin agarsiisa. Mitira tokko isin agarsiisa kana qofaa miti. Mitira 6 kan ajajam, mitira 7 barbaadanii, 8 barbaadanii isiniif baasuu dandeenya. Boondidii isin garsiisuudha. Na waliin koottaa. Tokkoffaa irratti kan itti hirkatan yookiin digaafii isaa kootaati ilaala. Kunuuti haala argaa jirtan kanaan jechuudha. Boondidii oriijinaala maalidaadha jechuudha. Waa'ee carqii Arabiyaa Majlisii irratti namootni hedduun maal jettan beeytanii carqii lama baasee jijjiiruu danda'a. Hin dogoggorina. Carqii dalaysiifattan jaalattan sanii hanga huffitanitti yookiin hifattanitti yookiin moofutti jijjiiruuf hin jinqamina. Majlisni yeroo kamuyyuu faashinaa jechuudha. Kunuuti kun kan itti hirkatanii namootni barbaadan qulfiliin isinii godhamuu danda'a. Garuu qulfiin faashinaa miti. Itti aansee ammas jechuudha. Kan isin agarsiisuu hedduu isa kana zoorsisee isin agarsiisa. Na waliin hamma dhumaatitti turtii gaarii isiniin jedha. Inni kun boondidii maalidaa oriijinaalaa sochaasuun hedduu ulfaata. Kallattiidha waan ofii viidiyoo waraabaa jiruuf malee nama dhiirachisuuyyuu sochaasa. Kunuuti argitanii maashaallah tabaarakallah rahmaan isiniin jedha. Kunuuti boondidii maalida oriijinaalaa jechuudha. Waa'ee asirratti kan ani isinii himu tokkoffaa irratti boondidiin sadarkaa qaba isiniin jedhee jira. Astaa'ee kallattii aduu odoon tahin astaa'ee itti ta'uu fedha. Adammoo kana waraabishii ka'ii. Kanaaf Arabiyaa Majlisii kana mitbaadan fudhachuu dandeettanii jechuudha. Waa'ee majlisaa irratti kanaan isiniin jedhu yoo jiraate tokkoffaa irratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya majlisni isboonjiin dalagama. Akkasuma mootuyyuu carqiin keessa kaameen dalagama. Akkasuma mootuyyuu kaartooniin keessa kaameen dalagama. Qarshiin boondidii oriijinaalatii fi akkuma isinitti himaa jiru jechuu majlisni karaalee hedduu fi akka hedduu dalagama. Tokkoffaa irratti boondidii oriijinaala irraa bahaa dalagamee bahaa. Lammaffaa irratti boondidiin sadarkaa qaba, maqaa adda addaa qaba. Lammaffaa irratti ammoo tuyyuu isboonjilleen kan dalagamee bahu jira. Sadaffaa irratti kaartoonilleen hin jira. Afuraffaa irratti carqiileen hin jira. Kun hundi isaa tuyyuu qarshiin garaagara isiniin jira. Yoo fakkeenya boondidiin tokkoffaan abbaan 20 qarshii 15,016 tahe ka isboonjii ammoo tuyyuu haga qarshii 12,000ti. Itti aansee ammoo tuyyuu ka kaartoonii homaa itti guuranii jedhan haga qarshii 9,000 illee ni bahaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya adda baafannee boondidii oriijinaala jechuudha. Majlisa fakkeenyaaf amma naannoon ani itti hojjedhu yookiin majlisa irraa isinii baasu warroota magaalaa Adaamaatiif jechuudha. Boolee masgiida Khadijaa biratti fi kunniinis dalagamee hin baya. Namni jechuu digaa fi qofa yookiin ammoo kan girgiddaa itti hirkatan qofa barbaadan almuuniyeemiin barbaadanii akkanuma immoo isboonjii qofaanillee barbaadanii kunuuti saayizii garaagaraatiin dalagamee bahaa jechuudha. Almasitti argaa jirtan inni kunniin isboonjii fi almuuniyeemii sun ol keessa dhuffate kun ammoo tuyyuu almuuniyeemii oriijinaalaa jechuudha. Almuuniyeemii illee sadarkaa qaba. Almuuniyeemii pilaastikaatu jira akkasuma immoo ka sibiilaatu jira. Inni iyyuu Chaayinaa fi Turkiin wal keessa jechuudha.
kunis hin jira akkuma asitti argitan diizaayinii adda addaatiin qarshiin isaallee garaagaraa kun kaartaa jedhama yeroo baay'ee jechuudha kan isinitti hime kunooti kaartaa jechuun diizaayinii hedduu namatti tolu jala boondidii gootanii gubbaa diizaayinii akkanaa gootan kaartaa jedhama kunis ammoo tuyyuu kunooti maashaallah tabaarakallaa girgiddaa anuu yookaan kana bituun oolu itti aansee asiini itti aansee carqii reefisan obboleessa isaa diizaayinii hedduu bareedaa jechuudha digaa fi qofa yookiin kan girgiddaa qofa haala kana fakkaatuuni asitti illee kunooti koorner biffee in umurree baasuu fi harka uumama itti goone baasuuf jechuudha isiillee asuma balee gasgar kan fe'amtuudha kichin kaabineetiin tunillee kunooti obboleettiin teennallee ufii keetii ka jaalatte naa dalagi jennaani kalarii wal fakkaataa namni hedduun jechuudha waan baasuuf jecha kunoo gootan wanqatee jennaan meeshaa rafeene mitira tokkoo fi saantii 20 jechuun kichin kaabineetiin hagana itti siqiiti waraabiif gabaabamatti mitira tokkoo fi saantiin 20 yookiin ammoo mitira hayaa isiniin jaan kichin kaabineetiin hagana jechuudha hedduu namatti tolti kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa kana qofa osoo hin tahin makaddaalee akkana mana nama hedduutti itti argitanii makaddaa girgiddaa qofatti irkisanii dhiisan tan girgiddaati baay'ee gurguddoo fi baay'ee dheertuu kan namatti tolu isiilee barbaadan isiniin jedha carqiin kafaa'iin ammallee kunooti inni kunii fi kun zarii tokko osoo ta'uyyuu garagara isiniin jedha inni kun calanqisaa qaba calanqisaan kun yeroodhaaf hin luqqa'a garuu namni hedduun isa kana filata kafaa'iin kun jechuudha tokkoffaa yoo ta'e inni itti aanee lammaffaadha isin filattanii hundayyuu dalaysiifattan isiniin jedha yaa'ifini meeqa qarshii meeqa warri jettan akkuma asitti argaa jirtan kana inni kun faashinaa jechuudha faashina jechuun garuu biyyoota arabaa keessatti durillee ni jira isa kana sirriitti fasinii godhuu barbaada tokkoffaa irratti qarshiin isaa meeqa kan jedhuu fi akkasuma mootuyyuu maaliif waddade kan jedhuuf illee ifa baafadha asitti kan argaa jirtan kun MDF dha naqshaa yookiin ammoo diizaayinii abaaboo kana MDF bocanii irratti kan lalaxafanidha asitti ammoo makaddaa carqiin isaallee turkii orjinaala baay'ee widdiita carqiin sadarkaa qaba akkuma dura isinitti himesan carqiin kun baay'ee jabaataadha isiniin jedha itti aansuuni xiqqaan isaallee akkuma asitti argaa jirtan kana jira kunooti hordoftootaaf kabajamtoota kiyya namootiin hedduun ni jaalattani kunillee akkasuma immoo boondidiidha xiqqaa isaa irratti makaddatu jira haala asitti argitan kanaani asiinillee jechuu gabaabumatti kanallee asiin dugda isaa duuba digaafii jedhanii kan itti hirkatan kana duuba maaltu dubbarraa isboonjii uffisan kun ammoo boondidii tokkoffaa orjinaal maaleedaadha jechuudha kunooti kuni maaleedaadha asiin ammoo isboonjii isinii agalu kun boondidii ta'e kun ammoo isboonjii jechuudha isboonjii mukarratti isboonjii uffisanii asitti ammoo diikooraa isin argitan kan akkuma almuuniyeemii fireemii qabaa jechuudha kunooti haala argaa jirtan kana kilaasiin kenna gaadaan kennallee xiqqaa yoo ta'e jeeqa itti kaasaa jiru kutaan of kolchaa jedha kun ammoo teebilii isaati asitti illee kun teebilii isaati hamma fe'achuuf jarjaraa waan jiraniif gabaabsee kun teebiliin isaa xinnaadha jechuudha haala isin argitan kanaani hordoftoota kabajamtoota kiyya VIP'n kun qarshii meeqaa mitirii yoo jettan sadarkaa qaba mitiriin tokko kaareen tokko qarshii 15,000 mitiriin tokko ammoo tuyyuu qarshii 30,000 jechuudha 30,000 baay'isuu 6 30,000 baay'isuu 8 30,000 baay'isuu 9 jettanii haala saniin hundi keessan argattan jechuudha akkana fakkaataa kana waan fe'uufi mitira 7 isin jaaladha isin kabaja hanga dhumaatitti warri viidiyoo kiyya ilaaltan laayik gochuudhaan nagaatti turaa bulaa faaya namni barbaadan lakkoofsi kiyya viidiyoo marra jira